bilisummaan tun akka laaftutti waan dhuftu akka isinitti dhuftu gaa namuu hima beekanatti fakkaata yoo beeynillee walii yaadachiisnaa yoo beektee dagattanillee walii yaadachiifnaa gaafa garee ifirraa kolfina gaa narra laalina maal argattee maanguddittiin harreema seeqattillee akkanaan hin jenne bilisummaan wanni isiin feetu lubbuun baatu malee namni sii kennu hin jiru warra wal ta'ee falmatu tokkummaadha. Yoo tokkummaan jiraatti wanni nurraa hammaataa hin jiru. Tokkummaan jiraatee yoo ka duuluuf ka dulchisu jiraatti wanni nurraa hammaataa hin jiru. Yoo ka duuluuf ka dulchisu sun waan inni barbaadu gooneef wanni hin arganneef hin jiru. Oromoon saba bal'aadha addunyaa tanarratti. Biyya addunyaa tanarratti yoo ansee hoo lakkoofsaaf rafaamoo sadaffaa jiran jedhanii dubbatan ga'an hagasillee waan seenaa kanuma Oromoo kana yoo qoradhe malee seenaa addunyaa kana dandeettiillee hin qabu haga dhagayetti garuu biyya Naayijeeriyaa uummata Naayijeeriyaa tokko nurra guddaadha jedhan kun ammoo kennu manatti fakkaata. Uummanni kun guutuun tokko ta'ee haa gadi bahuun hin jabaata. Garuu murni haga tokko ta'ee gadi bahe kun waan silaa dalaguu qabu osoo dalayne laafaadha. Yoo laafisnee malaafa. Maaliifi dargaggeessaaf dargaggeenni gaara gale kunin waan inni nurraa eegu yoo gooneef laafaadha. Har'a ammoo waa takkaaf hin seene gaa kadhataan hongisan jette Oromoon duriidha. Dirqamuma namummaan bayachuu qabu akka itti bayatu bakka itti bayatu akkamiin akka goonu wanni an barbaadu mana kana keessa namni as keessa jiranii fi warri as keessa hin jirres warri addunyaa kanarra jirtan ka Facebook follow kiyyaa kana hordoftan ka laaltan ka share gootan martu keessanuu galatooma. Wanni an barbaadu har'a yoo diqqaatti nama diqqaati nama 10,000 san wanni ani irraa barbaadu $100 $10,000 maallaqa guddaa miti gaa maallaqni sun ka barbaachisuuf baajata waraanaati hidhannoo waraanaati jiraachisuu waraana saniiti. Asi gadi bayee kana dubbachuun ammoo Oromoon osoo bakka jirtu dirqama ifirra keettee dirqama san bayattee waa guddaadhaa miti. Warri USA keessa jirtan ka akka itti baasnu hin qabdu jettan bakka itti baaftaniif akka itti ergitan isinii godha. Warri Yurubilleen akkaataa itti ergitan isinii soyna. Warri gaa biyya Arabaa jiru inni nuugaa waan keessa jiru Rabbiin haa beeku. Nama 1,000 ka $100 haga isaa hin beeytanii. Kanaaf mee warri mana keessa jirtan namuu waan dandeettaniif qabaa isinin hin jedhu. Ka qabullee kan qabnillee warri United States keessa jirtan $100 isinirraa barbaada. Warri Europe keessa jirus $100 irraa barbaada. Warri biyya Arabaa keessa jiru waan danda'e haa kennu waanuma danda'e gumaachuu danda'u haa gumaachu. San waan irra laaluun qabu gaa isaanuu nu caalan warra biyya Arabaa kireeditii kennuufii qaba. Warra osoo rakkatan osoo hidhaman osoo reebaman namni Oromummaan itti dhagahamte sun mindaa inni fudhatu san osoo guyyaa takka na diqqaatti dadhabeen jedhin gumaachaa jira. Sinii galee kanaaf mee ilmaan Oromoo waan silaa godhuu qabnu goona yennee ol dhaabanne isinis akka gootan isinirraa hin abdii qaba. Namuu waan dandeettan isinin hin jedhu 1,000 isinirran kaayu 500 isinirran kaayu $100 anatu akkaawuntii isinii erga namni telefoona kiyya qabdan walii dabarsaa telefoona kiyya sanitti darbaa gadi bayaa ilmaan keenna lubbuun isaanii qaalii ta deebii hin qabne kennaa jirani kun madaa'ee madu jira sinii galee
kun dhumataa jira. Hidhannoo wanni silaa waraanaaf barbaachisu dalaguun dirqama. Eega san taate ammoo dirqama san namuu hin bayadha jedhaati Oromoo ofirratti murteessa. Har'a gadi baanee akkana jechuun akkuma jook godheetti malee silaa namni waan inni dalagu walitti himuu miti nuti. Wanni nuti dalaynu silaa walitti hin himnu namuu dirqama bakka jiru dirqama lammii bayadha jedheetti gadi bahee waan silaa barbaachisu godhuun. Yoo ammoo dubbannes homaa waan fokkatu hin qabu. Saba nun geenyutu waan mara dalaga. Nama nun geenyutu waan mara godha. Oromoon hin gootu jechuu kiyyaa fi miti. Haga godhutu haga gabaabaadha malee. Haga godhutu haga gabaabaadha malee. Kanaaf mee warri if qabdan anatti if qabe an hagana kennaa jedhu gadda darbaagaa maqaa keessanii yoo maqaallee ta'uu baate inboxiidhaan lafa jalaadhaan barreessaa masanjarii kiyya irratti haa ta'u nama isinitti dhihaatutti haa ta'u wanni haalli amma jiru waraanni haala gaariirra jira. Injifannoon ta'e isin argitan tana guyyarraa guyyatti maashaallah jajjabeen akka gaarii jirti. Loltee lolchiisaa jirti. Diinarraa hiikkachaa jirti. Diinni galee jira. Hin sodaatinaa hin shakkinaa yeroo gabaabdutti hafeef. Ifirratti hirkannee deemnaa akka ifirratti hirkannee bakkaan kaayoo kana kaayuuf akeeka namni kaleessa abdii sabaa seena san bakkaan isinii gayane abdii teessanii ummanni garii ammoo qorrama waanuma dabre irraa dubbannaa waan dabre dhiisnee waan haarayaa waan silaa dalaguu qabnu haa dalaynu wanni dabre silaa akkana taanee horii baasnee horiin keenya bakka deemin beenu amma horiin akka itti bayu bakka itti bayu maaliin akka dalagamu argaa jirtan. Yoogaa kakaleessa dabre makalakkoo inu taate bakka tokkoon seenu garuu siqaatuma jirraa argu jirtanii guyyarraa guyyatti. Jajjabaadhaa gadi bayaa ilmaan Oromoo bakka jirtan magaalaa jirtan waamicha guyyaa waboo isiniin jedhan irratti hirmaadhaa. Akkuma waan kaan irratti hirmaannu nuti waan takka dhabnee biyya teenya dhabnee ama biyyaa miti lubbuu dhabaa jirra. Ilmaan abbeeraa keessanii ilmaan dubroota keessanii ka dubroota kennaa ka abbeerota kiyyaa warri soddaagaa wal jajjabeessee if jajjabeessee gadi yaa'a osoma waan fedhe ta'uu kenna kunin ammoo mee haa gadi baanu har'a hedduu lola har'a lolulleen fedhuu yaada qabu kolfaatuman dabarfachuu fedhaa osoo garaan jedheena ittanuu osoo garaan na dhukkubu ilkaaniin seeqadha. Akaayiin akka baananuu yookaan qorsoo warri qorsoon beeku warri akaayiin beeku kokkolfaatuman gubadhaa qaqaxxisaatuman gubadhaa jetti. Siseeqanneetuma dabarsina tana hin dabri. Harki bookee qabe bokkusima qabaa jedhe gurbaan dhaadate. Dhugaa dubbachuurraa if duuban deebinuu if dura deemna dalaga irratti illee waan silaa barbaachisu. Kanaaf Oromootiyya bakka waamichi jirutti bakka gargaarsi fedhutti gadi baatanii hirmaachuun haala biyya keessa dirooniidhaan akka ilmaan Oromoo fixaa jiran argaa jirtanii. Wallo irratti Wallagga irratti Oromiyaan addaan hin haftu gaa kana beeku isinirra jiraata. Mana seenan yoo amma yeroodhaan qabnee akka wal qabne kanaan akka gaarii if duubatti deebi'uu baannee if dura malee tarkaanfii 5 yoo isaan if duuba siqan 25 goonee if dura ari'uu qabna. Ari'uuf ariisisuun ammoo nurraa eegama. Akkaataa itti ariinu ammoo hin beeyna. Jayni lolu jaynittiin loltu gaara kana jirti. Amma gaaraa miti magaalaa keessa akka isaan faca'anii yaa'aa jiran argu jirtanii. Kanaaf jajjabee ilmaan Oromoo kabajamtoota jaalatamtoota addunyaa kanarra jiran hirmaannaa waamicha gaafa waraanni godhe san dirqamaan akka gadi baatanii dirqama keessan bayatan guyyaa waboo fundraising yoo jedhanii isin waaman
kabajaadhaan dhuftanii waan waraana keessanii barbaachisu godhuun. Silaa arda akkuma ilmaan Tigrootaa biyya addunyaa tana jirtu osoo silaa taate Oromoon ala kana jirtu baatee silaa gaara san dhayitee gaarii natti fakkaata garuu dhaqaan jirru maal goonare yoo lubbuu jaalanne horii akka hin jaalanne horii haa baasnu kanan isiniin jedha ka itti aanu ammoo yaada dikoota kan qaba yaada sun yaada kanarraan addaati. Obbolowwan kiyya ilmaan kiyya abbootii kiyya yoo ani isiniin jedhu martu keessanuu warra biyya keessa jirtan keessattuu yeroo warri ardhaan itti dubbachuuf deemu ilmaan sikkoo mandooti. Ilmaan sikkoo mandoo hedduu warra gaa ifdhaaduufis miti warra dur lolaan beekamu warra dur jegnummaan beekamu warra qabsoo ganamaa godhe arda ammoo maal akka keessa jirru wal argu jirra dhugaa walitti himna. Baalee jiraattanii moo Arsii jiraattanii ilmaan sikkoo mandoon qabsoon biyya Oromiyaa keessatti deemaa jirtu gara keessaniin laafti dhugaa walii himna. Goobantoonni gantoonni gara keenya kana heddummaatan namuu hima qaba goobanaaf gantuullee namuu hima qaba hama garuu keenya kanatti amma heddummaate ani hin beeku soddummaa warraa heddummeessana na fakkaatti. Yoo ilmaan Arsii bakka isin jirtanitti qabsaawaa fi qabsoon miidhamtu irratti shame of you yette faranjii qaanyeedha. Bakka silaa ganama qabsoon eegaltee akka fincoo gaalaa if duuba deebiti ta'uu keessaniif hedduun gadda. Yoo an akkana jedhu ammoo maraa miti. Ka lolus jira, ka lolchiisus jira, ka qabsoo kana jaalatus jira, ka finiinsus jira. Garuu baalaansii yoo goonee laallu ka qabsoo kana geegisu laafatti hagana ka qabsoo kana qancarsuttu hagana. Bakka silaa qabsoon ibiddi yoo qabate akka gaarii gaazii itti naquu qabdanii turtan. Gaazii itti naqxanii barbadeessuu qabdanii turtan. Haadhotiin, abbootiin, especially warri maanguddoo yeroo kana jiru kaleessa loltanii arda ilmaan diina kennitan ilmaan keessan. Ilmaan keessan diinaaf kennitan. Yoo an dhaga'u egaa namni ilmi guddisaa gurin dhokannee jedhanii yoo an haasawa dhaga'u warreen amma ilmaanuma isaaniitu ilmaan warra san akkas ta'anii warra san ta'uuf jiranii nurraa qabaa jedhanii mootummatti rapportii godhu mootummaa kennuufattu jira. Yoo ilma kan kee yookaan intala ta'e isin kennitan eenyutti mana isinii hafame warri kun silaa isiniin okayu yookaan isinirraa dhaanee miidhaa yookaan ima ajjeessa. Arra callistanii taa'uun hedduu waan naqaanyisaati. Ani akka nama tokkotti ittiin saalfadha. Keessaa dhalachuu kiyyeetti boona garuu hagana if duuba hafuu kennattu natti dhaga'ama. Yoo kaleessa abbootiin keenya akaakayyoon keenya lolanii nutis haga dandeenyu lolle arra guyyaa akkanaa kanatti bakka maraa qabsoon kutaa 11 Oromiyaa keessaa oo'itetti Baaleef Arsiin ammoo if duuba jirti dhugaa isin himaa ilmaanuma sikkoo mandooti. Jaarrolee doomaa abbootii gadaa ifiin jettee ala kana gabbaatetti isin doomsemu maal akka taate naan galle. Qabsoon silaa bakka irraa kaleessa jalqabamtettu arda qanciree jechuun hedduu waan namatti ulfaataati. Kanaaf goobantoota, gantoota, hattoota nurraa dhaabadhaa warri hattuun maqaa warra kennaa balleessu. Maqaa seenaa abbootii kennaa balleessu. Guyyaa lakkaawata malee yeroon isaa dhumattee jirti. Jaalattanii jibbitanii jala muraa. Warra asii $100 biyyatti galchaa jedhe kuma kumaan baadhatee galu
kabeenu jira yoo barbaachisaa taatilla ama duuba wal saaxilu kana malee wanni nu baasaa hin jiru. Sinii galee kanaaf qabsoon kaleessa eessaa aanfamti ardha ammoo eessatti maayyii aanteedha. Gadi baatanii falmachuu dhiistanii ka isiniif jecha lubbuu isaa deebii hin qabne kennettu dura dhaabattanii loltaniin. Warri kaleessa Tigreedhaaf boordoo qabatee deemaa turettu Tigreen bakka isin itti galte arguu jirtan isinii miti ka galche dargaggeessaaf dargaggeetti lubbuu fi lafee meeqa namni meeqa itti naafate santu biyya galche malee Obidio shamisa haarayaaf maqaa haaraya godhattee miti beekaa. Ammallee hin galtan jaalattanii jibbitanii. Ammallee hin galtan jaalattanii jibbitanii hin galtan. Dhugaa isinii hima. Garuu waanuma diqqoo takkarratti maqaan isin baduun silaa hattuun dur maqaa beeyti. Hattuun maqaan beeytu. Hattuun gosa sin qabdu, ganda sin qabdu, abba sin qabdu garuu ilmaan arsii hattuu isin keessa yaatu ofirraa dhorgaa. Dhugaa walii himna hattuu isin keessa yaate bakka isin jirtutti aabaa'oon isin dhiisiiti. Warri isin kaleessa boordoo jala qabaa turtanuu hin finne. Finiintee biyya guutuu akka galaanaa yaa'u jirti. Kanaaf arda isin biratti qabsoon qancaruu jechuun yookaan qabsoon waa miidhamuu jechuun Oromiyaa bilisummaan dhorgitu Oromiyaan hin bilisoomti. Maqaa baduu mannaa mataa baduu wayyaa jedhan. Maqaa baddanarra gurri keessan kaleessa akkana ol dhaabatutti akkana gad deebi'aa jira. Dhugaa walii himna. Garuma maraanuu goobantoonni amma lafa balleessu jiru. Mee maaluma yettanii jala deemtan mee uummanummaan kana abii sappoortii goona yettan kaleessa mallasaa yettanii warra jedhaa ture. Mallasaa isaan kaleessa boo'anii fi uummata isaan kaleessa boo'anii Maqaleetti dhaanamaa jiran. Maqalee galchee ammoo dargaggeessaaf dargaggeetti isin arda mana hidhaa baastanii alatti ajjeettanii allaattii fi waraabessa nyaachistan kana. Galanni silaa arda isin warri arda maqaa bilqinnaa baafate yookaan bilginnaa baafate I don't care waan isaan jedhaniini maqammaan isaaniitu namatti hin tolu. Maqaa kana qabattan dalagaan keessan kalees kana ture ardas kana. Warri gari ammoo lafa kaarometrii 150 jettanii especially warri biyyaalaa kaarometrii 150 kaarometrii 150 $10,000 illee hin geetu bar $10,000 hin geetu namni truck driveriin $20,000 dalaga je'an. Child care warri deekkarii qabu san caalaadha. Home care warri qabu san caalaadha. Warreen biizinisa gugurdaa qabuttu lafa kaarometrii 150 jedhee dhiiga ilmaan Oromootiin taphata. Sinii galee maqaan nu bade waraaboo guddaan kee nu yennaan guddaa mataa cumaa jedhan. Jaarrolee gugurdoo kan maqaa namaa balleessitu. Silaan abbaan kiyya du'e abbaan qabu. Kama qaaballeessitu sila hagan irraa murtanii gad darbitanii gaarii ture natti fakkaata. Kana irraa murtanii osoo gadi baaftanii gaarii natti fakkaata. Seenuma addunyaa tana keessatti nama jaartii isaa shanee qalladdi jedhee hidhettu jira. Maqaallee yeroo gabaabduu isiniif hin dhiheessa. Haadha manaa ofiitii bar shanee qalladdi. Shaneen bulinaa isin shamaa manatti. Shanee wanni jedhan hin jiru kun waraana adda bilisummaa Oromooti jaalattanii jibbitanii. Sinii galee kanaaf gochaa keessaniif
silaa guyyaa jiru miti halkan isini seenanii mana isini gugguban. Yoo kabajaa diddan akka isin feetan isin waliin tarkaanfatan. Dhugaa walitti himna. Warri arra qabsoodhaaf jecha kun mana hidhaa jiru, kun lubbuu isaa dhawaa jiru, kun dhiiga namaatiin taphatu. Tarkaanfii barbaachisu isin irratti fudhatan. Isinii galee doomaa fi doofaan martinuu gadi yaa'ee beeytoonni hin callistee bar mana gaggalanii. Doofaa wal dura oofanii ka maqaa ifiituu barreessuu hin beekne qalama akka qabatu hin beeknettu koottu dhufeedha. Waan itti dhuftu dhabaati rabbi isin waan isin dhuftan isin haa dhorgu. Yoo garillee osoo ambaname lafeema walirra tuulamtu sun illee garaa isin hin nyaattu. Barka walloof wallagga dhumatu waa hateetii biti ka boorana dhumatu ka gujji dhumatu waan biraa hateetii miti. Ka isin keessa deemee isin qaqqaltanii yookaan ajjeestan sun waa hateetii miti bar waan ati dhabde sii falmuuf deema. Waan isin dhabdan isinii falmuuf gaaratti bahee malee waa hataniitii miti yookaan beelaniitii miti. Akka keessan abbootii garaa ta'uu didan malee. Osoo namni kiyya hubamu yookaan sarbamu yookaan ajjeefamu yookaan saamamu kana arguu hin danda'u. Kana argee jiraachurra du'ee dabruu wayya. Yedhee warra gaaratti gale lafee tiyyaaf dhiiga kiyyaan haa Oromiyaan bilisoomtu jedhe. Yoo waan biraa godhuu dadhabdan goraa kararraa karaan isinitti haa cufamuuti. Yoo waan biraa godhuu dadhabdan goraa kararraa maa karaa walitti cuftanii namatti cuftan. Yoo haasoftanuu nuti takkaa karaan arganne nuti karaa nagayaan arganne nuti akkanan taane nuti akkas hin taane jettan akkam ta'uu heddan mee maal isinii kennan wannummaan isinii kennan maalime mee waanuma benefiitii qabu kan arda isinii godhamee isinii galaa isinii godhamee kana nuu godhanii kanaaf kana dalayna jettan gadi baasaame yoo hatuuf kijiba taate malee. Biyya san keessatti biizinisa namni biizinisa qabu bara ilmaan ammiyeeti. Ilmaan naftanyaati kan arda zamachaa mililik jedhee asitti hidhatee isin garsiisu. Naggada keessatti hin qabdan qotattanii midhaan isin qotattan gabayaa akka gaariitti hin gurgurattan bobbaafatanii horii keessaniin bobbaastanii hin galchitan warri mootummaa bilqinnaatiif dalagu mindaa mootummaa sun kaleessa isinii kennee fudhattanii hin jirtan maaliif akka fudhatame isinitti hin himan. Horiin dhufee isinirraa guurama maaliif akka guuramu isinitti hin himan. Kasilaa diqqoo dubbatu anaa miti bar isattu akkas isa shanee qallabayetanii mana walii gubsiistan. Wal hiisistan. Maalumatti isin maqaan maanu balleessitan maqaan isin haa badu. Tokko lama waa hate itti dhiistanii warri kun maa akkana taatanii yoo gadi hin baane tokkoomtanii maa gadi hin baane. Ayyaan laallattuuf hattuun guyyaa itti golgolooftee jirti isinuu wal saaxilaa jirti gadi baatee anaa miti bari isattu dalagee sinii galee taayeen maal jedha anaa miti shamallistu dalagee shamallis maal jedha anaa miti abbiitti dalagee kun kaanit dalagee kun maalit dalagee jedhee quba walii qabaa jirti bakka isaanuu laali waan himan wallaalanii namuu badii dalagee san abbaa itti godhuuf gadi bahee anaa miti isaa miti kana isii miti kana jedhu isin gadi baatanii kana haasoytan.
amantiidhaan isin hin kabajne, dubartummaan hin kabajamne, maanguddoo jedhanii hin kabajamne, daa'ima jedhanii hin kabajne. Roobe keessatti maanguddittii ganna 70 hidhamee jedhan, ganna 70 mee eessa geessanii hidhaan isaanitti haa jaamu. Maanguddittii ganna 70, maanguddicha ganna 80 harka kamtu isaan qabee maanguddoo hidha. Harka kamtu qabee dubartii miskiina fiifuu maanguddoo deemtee hin dandeenye hidha. Mana kamtu itti guba. Bar durii Amaaran nu godhee, Tigreen nu godhee, Maarreen nu godhee, Didirskiyoon nu godhee, akkana nu godhee. Arda isintu wal godhaa jira. Isintu wal basaasa, isintu wal hima, isintu wal qalsiisa, isintu wal ajjeesa. Maaluma kun? Wannummaan isin argattan maali? Wanni Oromiyaan kutaan saglan kun hin argatin ka isin argattan maali? Mee wama kana arganne jedha. Wanni isinitti tolee arda isin kanaa dibbeetumtan maali? Ka ilmaan dargaggeessaaf dargaggeetii dadhab baratee barmoota isaatiin waan dalagatu dhabi. Sinii galee obruu qotatu dadhabde ijoolleen. Silaa warra biraan beekuu naanna'u madda walaabuu fi jidduu bidiree fi nageele jidduu kana goobantootaaf gantoota takkaan beekan. Maanguddicha nama rakkisu hin beeka, dargaggeessa nama rakkisu hin beeka. Sinii galee akka isin Oromiyaa miti yoo Oromiyaan ala baatanillee nama taatanii isin nama keessan deemne suuraa keessan amma suuraa keessan maxxansina laal maqaa keessan wajjin ebelu jenne. Sinii galee mee namichi tokkichi nageelle keessa taa'ee Jamaal maalii jedhan gaafa Tigrellee isatu uummata rakkise as keessaa dubbati. Ardallee isa. Abboo Rabbi waan qabu qabaa kana isin gadi fuutanii mormarraan darbitanii. Murna haga tokkoon maqaa baafattanii mootummaa Abiyyiif harka dhooytan. Warra dur dhugumaan yoo seenaa warra namoota garigarii qoradhu warra dur abbootiin isaanii abbootii keenyarra duulaa turte. Gaafa dargiif dalagan gaafa Haile Sillaaseef dalagan gaafa Wayyaaneef dalagan gaafa bilqinnaa Abiyyiidhaaf dalagneedhan. Ardallee deebi'anii zama Shaamililiqiif warra dalagu. Warri zama Shaamililiqiif dalagu nurraa dhaabadhaa jettanii isiniin jedhanii isinitti himanii diddanii garuu qorsa keessan hin argattan. Tokkoon keessan. Tokkoon keessan hin argattan. Warri gaa lafa qotatee mishigii qotatee maali yaakii ummata kabajaa hin qabne hattoota Ameerikarraa deemti. Mara suuraa isaanii hin qabaanin mara isaanii takkaan hima. Warra kaleessa abbootiin isaanii qabsoo godhaa turtetu arra qabsoo qancarsuudhaaf areeda filatanii imaamaan jirre imaamaa dara imaamaallee maqaa balleessitanii bar. Lubbuma eenyu galaafachuuf mana maal saamtan mee? Mana shaltarri mootummaan isinii kenniteef section 8 fi fuuristaan biyyuu fixxanii maal gootanii biyya galtanii uummata fixxan. Silaa hin dalagattanii kotota asii yaatanii. Asii yaatanii maa uummata fixxan. Hattuu wal baafnaamu. As keessaa namoota jedhe ebeluun osoo du'e Oromiyaan hin bilisoomsitee jedhe Abiyyiin hin dhaabata jedhe faa beekani. Ebelu osoo du'e mootummaan tun womaan taatu jedhu. Ameerikaa keessa taa'e amma wal saaxila bakka wal saaxilu jirra.
oromo ballo naran laalinaga waan biraatiniti hattu tanana ma arsayo gari gari abota biyalaati dhufte tanam shani jahmur may raamur alal namni sinar gunjiru qad goda lubbu isani ala gaddarba hattu asibate marti isani tu jolen isani lo inkami galan marti isani maka awal bafnam duri hangasa fa Mustafa Jarra fa mitriskayo yenne himnati mara keessan akkasitti listing gadi kenna picture ebelun kana seenarratti habayuti ebelu gaaf akkasi akkas ture arramu akkas ture seena kee wajin barreessina laal suuraa kan kee qilleensarratti gad darbina ma obboleessa kiyya leentaane I don't care rankaane kaara dhiigelmaan oromoo caffareeti tabatu kana hattu dan walitti gayyana hattu warinu duraan himnu warra gugurdaa qofa beeta leencoo baati leencoo lata amin jundi warra gugurdaa mul'atu kana maqaadho ina garu amma warra kaanillee gadi baasna warra jidduu tana laali maal yedaniini lukkuulee jala yaatu argite suuraa bakka adda kaayne akka ebalunan argine bar wani barki jibdu hattu girrisaadha yetti girriseedha isinitti haa galgalooftu isin yoo ummati hiriira bayee ummati mirga isaanii falmate girrisaan gadiyaa girris taatanii dhumadhaati isin hattoota hattuu magaalaa Siyaatillee hattuu magaalaa Minneapolis-illee hattuu bakka mara jirtu suuraa isaanii wan isaanii martuu hin jirti wal gadiyaaf nagaay akka isin bor dhuftanii baran gaafa akkasi akkas tureeti abanki yalola dom bir falole jan adde falole beita walola biran jiruti lola sawra falole dargi fa dura abate hayla sillase fa mililikin fa wara yeduf de mukarra mililiki haraya gabbaru lale isgo mililiki dun zama cha mililik wal saqillam daddamne gubanne amma gafa wal basnu jira lale sura maka sena Dabachu diddani waan isin dhaaba isin garsiisan mootummaan abi goodbye aba o welcome yennaan gaa dhufte welcome jaalattanii jibbitanii hattu ingaltan jajjabaadha bilisummaan gaa yoomillee gaa injifannoon teenna ardhas boris Oromia bilisomtetti walit dhufna gaa waggaa haaraya malee wanni biraanun hafeen jiru waggaa haaraya kana hattoonni arda duuba shantaa fudhattanii akka isaan Oromiyaatti hin galle goona yoo isaan Oromiyaa gaa amma kabaadiyaa jirullee wannaa qababeeta telefoona kana touch screen ka'edhan kan akkana laale yoo inni sila haaso ati kanaami akka isaan jedhanii salphatan hattu Siyaatillee gadi baafna hattu Minneapolis-illee gadi baafna hattu kaala bakka isin jirtan maraa gadi baasna laal akka isin salphatan kilometri 50 isin ummata miskiina irraa guurratan sanillee akka gaarii ijaara isin irraa fuudhanii gaafa dura wayyaane lafa qabatu warra dargiin lafti irraa fudhate jedhanii irraa fuudhan yoo yaadatan arda ammoo sancala isin goona inshallah jabaadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lafti halkani yoo ani oromo ballo isinira waaye dhelena arna hofalcha haguma aare dubbadde nagatina bula halkan gaari warri halkani guya gaari warri